السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا ميديا مرافوغ ميديا مرافوغ الرا كوبي أدى اسم برانجينيا كوبي أداتنا وجين بيان شيخ عبد الجليل حمد مسكنتاتي نياتي نوفانا تورتي غاري سنين جنة والديني تمسا في غرغرسا قيرو اوروميا في حوسون قيرو غنما سغنتا يادنو غوتوتا قيرو غنما مودي قدافور برخ ولما في قرستي تايس الرتيم حواسني فكتو اورومو يمن مغالا سنا في نانويسي جراتن الرتي هرماچون قودا فرتني تجران sagantaa seerattis hawaasni Oromoo kan biyya Yaman keessa jiraatan baay'een irratti hirmaachuudhaan sagantaalee garagaraa hawaasaaf waltajjii irratti dhiyeessanii jiran. Akkuma beekamutti waltajjiin yeroo jalqabamtu du'aadhaan eegalamte. Biyya keenyatti Rabbi isin haa jajjabeessu. Gartee warra dhumanis Rabbi rahmata haa godhuuf. Kan jirus Rabbiin barakaa keessa haa kaa'u. Assalaamu alaikum. Garuu baga asitti baga jiraatanii baga jiraanne wal geenye arraan tana warreen gartan kun warra qeyroo ganamaatiif hayee turree taraaree nama kana hunda kakaase warra turree taraaree yeroo kun faana isaanii buunee qeyroon ganamaa gartee waldanii tumsaa fi gargaarsa Oromoo. Rabbi nu haa godhu shabaaba keenya shabaaba gartee tokkummaadhaan deemee wal faana wajji deemu Rabbi nu haa godhu. Itti aansuudhaan sagantaan akkuma eebba manguddootatiin sagantaan saaqame yookiin banametti akkasumas faaruu alaabaa qeyroo ganamaatiitu bifa ajaa'ibaatiin dhiyaate. Faaruun alaabaa qeyroo ganamaatuunis bifa qindaawaa nama gammachiisuun bifa ajaa'ibaatiin hirmaattonni waltajjichaa akkaataa ittirraa gammadanitti bifa miidhagaadhaan hirmaattootaaf dhiyaattee jirti. Itti aansuudhaan dura ta'aa waldiyaa tumsaa fi gargaarsa qeyroo Oromiyaa obbo Mahmad Abdi Ibrosh haasawaa gabaabaa taasisanii jiran waltajjii irratti. Galanni Rabbi guddaaf haa ga'u umrii nu dheeressee nuus dalachiisee walis dhageenyee akka kana akka harkuun nu godhee Rabbiif galanni haa ta'u. Akkasuma har'a Oromiyaan teenya biitii teenya haati teenya bilisoomteera. Kanaaf har'a lubbuun jiraannee nutis. Itti aansuudhaan ammas itti aanaa dura ta'aa hawwisoo qeyroo ganamaatiitu haasawa gabaabaa hedduu dhaamsa if keessaa qabu dhiyeesse. Galatooma ummanni kiyya kaniin irraa dhaladhe hundi keessanuu galatoomaan isin jaa har'a qophii kanarratti argamuu keessanis hedduun isin galateeffadhaa maqaa hawwisoo qeyroo ganamaatii fi waldaa tumsaa fi gargaarsa qeyroo Oromiyaatiin. Akkasumas itti aanaa dura ta'aa hawaasa baqattoota Oromoo Yaman obbo Abdul Fattah Mustafaa haasawa gabaabaa taasisanii jiran hirmaattota sagantichaatiif. Akkasii galatoomaadha ani wanni dubbachuu barbaade qabxii sadeen takka gaawaan ayyaana gootaniif gootota qeyroo ganamaa jettan. Gootonni qeyroo ganamaa kutaa Oromiyaa hundarra baharraa dhiharraa iddugolarraa lafaa kaanii qabsoo bilisummaa Oromoodha. Uummanni Oromoo durumarrattu eeguma gabrummaa jalatti kufee'u takka gabrummaadhaaf hin jilbiifan. Osoonuma loluu, osoonuma firratti du'u addi bilisummaa Oromoo ijaaramte. Addi bilisummaa Oromoo tan qeyroo ganamaa tan jaamtu adda bilisummaa Oromooti. adda bilisummaa Oromoo 69 adda bilisummaa Oromoo 74 adda bilisummaa Oromoo 76
akkasitti itti fufte bilisummaa Oromoo ilaa hanga Draamaan bifa ajaa'ibaatiin qindaa'ee dhaamsa ajaa'ibaa if keessaa qabus kan guyyaa san hawaasa guyyaa san achirratti hirmaatan kan boojee kan dhaamsa ajaa'ibaa if keessaa qabus dhiyaateeti jira. Sasiiwo bar dhufeenuma biyyoo toltee deemtu sana isin jalaa baatee kuttee beektaa dhageessi amaale sitti maaliti dhufeenuma ayyaana waameen akka jiru naannoo dhaabbatee kaanis kaanuma daran siila kaakanama nama hojii karaarraa waliin hojii kan qiyyaraa dhaabbatee siraan ati ammallee bakkuma san jirtaati gabanas fayne qotus gabanas fayne Hai, bakka Oromoo waliin gannagamtee kaan asitti deemanatti ati asii hunda beeka waan inni karaa dalagu jiru. Ani beekumna keessa isa hojii isaa maal waliin dambeessi naa jedhu. Waliin ajjeemoo guyyaan irra ayyaana qayroo ganama warree jijjiirama arraan tanaa kana fakkeenya nuu ta'e fakkeenya kana yaatan seenaa isaan dhalootaaf lafaayuudhaaf. Naggaafatu waan inni isaa torba bobaadhaan taatu kafuun bada godhe. Torba duwwaa Keessaafuu abdii hegeree kan ta'an kanneen akka aadde dastuudhaatii fi akkasuma obbo Boonaan sagantaa tana qindeessuurrattis warra shoora olaanaa taphatan keessaa isaan tokko. Sagantaa kana irrattis yaadannoo gootota qayroo ganamaaf taasifame kana irrattis gootota qayroo ganamaa qofa osoo hin tahin gootota Oromoo baroota dheeraaf aarsaa kafalaa turan kan lubbuun jiranii fi wareegamanii hayyoota Oromoo qabsoo kanaaf hanga yeroo maayitti qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa ture kana keessatti beekumsaa fi dandeettii qabaniin aarsaa kafalaa turanii fi jiran qayroo fi garreewwan akkasumas hooggantootaa fi hayyoota Oromoo hayyoota amantii abbootii gadaa jijjiirama amma argame kana fuulduratti tarkaanfachiisuuf carraaqaa jiranis gamanumaan kabajaa fi jaalala qabaniif ibsachuun dhaamsa dabarfataniiti jiran. Akkasumas hawaasni Oromoo sagantaa kana irratti hirmaatan dhimma haala yeroo ammaan tana biyya teenya keessaa fi haala rakkoo baqattoota hawaasa Oromootis mariin taasifameeti jira. Bakka bu'ootni hawaasa Oromoo baqattoota Oromootis gamanumaan dhaamsa dabarfataniiti jiran. Walumaa gala waldeenii tumsaa fi gargaarsa qayroo Oromiyaa rakkoo hawaasa Oromoo fagoo fi dhihoo jiran furuun addatti hawaasa keessa gadi bu'ee marii taasisuun rakkoo hawaasaa hanga danda'ametti irratti dalaguun iyyaa fi ture akkasumas gamadamee aadaa fi seenaatiinis hawwisoo qayroo ganamaa akka qaama tokkootti wajjiin dhaabbachuudhaan gargaarsa taasisan maddittis aadaa fi seenaa Oromoo qoratee hawaasaaf dhiheessuun guddina afaan Oromootiif gumaacha guddaa taasisuu irratti argamu. Seenaa Oromoo duudhaa dhaloota lafaa dhufaa jiru dhaalchisuufis carraaqaatii jira. Hawaasni Oromoo kan magaalaa Yemen keessa jiraachaa jiran kun keessaafuu yeroodhaa gara yerootti hawaasa keenya rakkoo fi bal'oo wajjin qooddatuudhaan yeroo hawaasni keenya daangaarraa buqqaan irraa jalqabanii hawaasa takka hawaasa fiirraa harka if booda deebisee hin beekne Oromoo hundaanuu hawaasa fi cinaa dhaabbachaa turedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Mooraaf Gugu. Qophiin addaa kan sagantaa yaadannoo gootota qayroo ganamaa hawaasa baqattoota Yemeniin bifa miidhagaadhaan qindaa'ee isin biraan geenye hammanuma. Horaa bulaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.